Ashama akkam jirtu jaallatamoo kabajamoo hordoftoota keenya baga gara Mo'ee Akaadaamiitti nagaan dhuftan. Egaati viidiyoo kana qopheesse namoota orientation irratti hin argamne akkasumallee orientation irratti argamanii yaada jiru sababa connectioniif haa ta'u sababa haala adda addaan osoo yaada jiru ergaa jiru addan baafatin yookiis otoo hin dhagayin ijoollee addaan kutan ilaalcha keessa gasheetii jechuudha. Viidiyoon kun waan hedduu of keessatti qabata, wantoota motiveet isin gochuu danda'anii koorsiin keenya kun maal akka of keessatti qabatu yoom akka kennamuu fi akkasumallee dhaamsa adda addaa of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf obsaan viidiyoo kanaan garumaatti ilaaluu hin dagatina. Kanaaf duraan dursa mee muuxannoo koo isiniif haa qoodu gara hojii onlaayinii kanaatti kan na fide maal ka jedhuun isiniif kaasa. Gara hojii onlaayinii kanaatti kan na fide inni guddaan ani maatii beezii qaburraa hin dhalanne jechuudha. Faamilii beezii qaburraa hin dhalanne. Faamiliin koo baay'ee natti dadhabanii haala ulfaataa keessa ta'anii akkaataa adda addaanii na barsiisanii jechuudha. Na barsiisurra yoo darbee iddoo addaanaaf qabu jechuudha. Baay'ee na kabaju, baay'ee na jaallatu. Faamilii koodhaa fi mucaa jalqabaadhaan jechuudha. Waan baay'ee isin dhibee isin dhiifne mana barumsaa sadarkaa lammaffaa koo maallaqa baasanii qabaatanii otoo hin taane maallaqa baasanii mana barumsaa dhuunfaa Naqamteetti na barsiisanii jechuudha. Abjuu faamiliin kiyya qabanii ani baradhee iddoo tokko ga'ee jireenya koo jijjiiree akkan jireenya isaanii jijjiiruu ture. Jaalala waaqayyoo ta'es waggaa 6 dura gara meed iskuulii jooyin godheen jira jechuudha. Meed iskuulii eeggan jooyin godhee maatiin kiyyaa baay'ee gammadanii turan jechuudha. Mucaan keenya dooktara ta'a bakka iddoo guddaatti na abdatanii jechuudha. So san booddee egaa barnoota meedisinii kana jooyin gooneen booddee haala jiru gaafa ilaallu dhugumattuu miindaan dooktarii tokko nyaatu meeqa, waggaa 7 walakkaa baratee ba'ee jippeen tokko miindaan nyaatu meeqa, waan hedduu riserchii geggeessuutti ka'e jechuudha ofii kiyyaa. Riserchii eeggan geggeesseen booddee dhugaa tokko biran ga'e jechuudha. Namni kamiyyuu hojjetaan mootummaa kamiyyuu Itoophiyaa keessa hanga ta'etti hojii mootummaa irra dhaabbatee jireenya mataa isaa irra darbee maatii isaaf dhaabbachuu, maatii isaaf waan yaade tokko abjuu ijoollummaa san dhugoomsuu akka hin dandeenye bira ga'e jechuudha. Kanaaf jecha hojii onlaayinii hojjechuu akka hin qabu murteessee hojii onlaayiniin eegalee jechuudha. Hojii onlaayinii ani eegale kun niitworkii maarkeetingiidha jechuudha. Niitworkii maarkeetii keessaa yeroo jalqabaaf kan jalqabee Fiqir Maaddii kan jedhamu ture. Ittaansee Itikeerii kan jedhamu jira, Alfaa kan jedhamu tureera, JTM kan jedhamu tureera. Hedduu yoo xinnaate hojii niitworkii maarkeetii kana gara 7-8 yaaleen ture jechuudha. Hojiin kun rakkina guddaa qaba jechuudha. Rakkinni inni qabu tokko nama galchitu nama rakkina meeqaan eegga nama galchitaniin booddee namni isin galchitan suni nama barbaadee nama galchachuu gaafa dhabu isinitti deebi'a jechuudha. Nama hojiin walitti isin buusaa. Al takka immoo hojiimti sun illee iskaamiidha jechuudha. Al takka birrii namaa nyaatanii badu dijjitiin kun jechuudha. Sababa kanaa fi hiriyoota kiyya baay'ee hojiin wal dhabee anallee hanga yaadetti akka yaadetti galma ga'uu hin dandeenye ture jechuudha. Kanaaf kanarra dhaabbannee ijoollee naannoo koo jiran wajjin riserchii gochuutti kaanee waan ofii keetii dafqitee gatii dafqa keetii argattu maalidha ka jedhu qayyabadhee sirriitti riserchii geggeessee san booddee gara Upwork hojii jedhamu eegale. Hojiin Upwork jedhamu kuni biyya keessa teessaniituti nama biyya alaa jiruu fi akka freelanceriitti hojjettu jechuudha. Viidiyoo faa kanaa, tambineelii faa kanaa, iskiriptii faa kana nama barreessitu, afaan faa hiikuu midhaamni kana ture. San booddee hanga ta'e hojii argadhee hojjechuutti ka'ee garuu utuun hojjedhu waan tokko yaade jechuudha. Namoonni nu hojjechiisan kuni doolaara xiqqoo kaffalu garummoo ofii isaanii viidiyoo sana viidiyoon irratti rakkannee hojjennu kana upload godhatanii viidiyoo tokkittiidhaan doolaara hedduu hojjetu jechuudha. So kanaaf inerjiin achirratti loos godhu maafan yuutuubii mataa kiyyaa hin eegalu jedhee murteesse. Yuutuubii mataa kiyyaa eegaluudhaaf bilbila gahaan qabun ture. Maatii kiyya bichisiisuuf baay'ee natti ulfaate waan an jedhee gaafa dhunnabe garuu ta'u iyyuu bilbiluma harka kiyya keessa jirtuun YouTube chaanalii tokko eegale jechuudha. YouTube chaanalii sana eegaleen booddee waan baay'eetu na mudate jechuudha. Baay'ee motiveetii ta'ee waan majjee tokko lama keessatti naa darbu natti fakkaate waan baay'ee nama dhibee nama dhiisne gibbii keessa kompiitara jiran. Kompiitara hedduu jiru jechuudha. Warra kompiitara sana to'ataniif maallaqa hanga ta'e kennee fi galgala viidiyoon koo kompiitara hundumaa irratti incognito window waan jedhamu jira. Incognito window dhaan seenee karaa browserii jechuudha. Viidiyoo duplicating godha. Kompiitara tokko irratti viidiyoo 10tu taphata. Yoo xinnaate viidiyoo kompiitara meeqa dhiyeessinitti himu VDI ruumii kan qormaataa VDI ruumii kilaasii smaartii gurguddaa 4tu jira. Ijoolleen kilaasii kootii asirraa yoo dhagaa jirtu ta'e hin beektu. Kilaasii smaartii kan qorumsa keessatti qoramnu kompiitara hedduu kan qabu 4tu jira. Teknoolaabiin jira. Teknoolaabiin akka kanan jira.
yoo xinnaate iddoo afurii kompiitara sanarraa galgala viidiyoon kiyya taphataa bula ture jechuudha. Na kana hundumaa kanan godhee fi dafee waan yaade tokko bira ga'uuf ture. Garuu immoo waan baay'ee sin dhibne ulaagaa kana akkuma eeggan maallaqa kana baasee wannoo godheen booddee yuutuubiin detect na godhee iskaamii akka ta'e bareetuti detect godhee waan jiru chaanalii kiyya sana adabee jechuudha. Sababa booddee waan an godhu dhabee ammas akka haraatti chaanalii eegalee YouTube chaanaliin eegale sun yeroo hedduu natti fudhate jechuudha. Gibbii keessaa namni bal'inaan hojii akkasii hojjetu hin turre. San qofaa mini waan baay'ee sin dhibne Abugidaa Miidiyaa akka jedhamu chaanalii guddaan tokko hin jira. Subscribe almost 300 minaamni qaba ture yeroo sanatti. Innaa kara keessaan gaafadhee akkasii rakkoos akkasii na mudate akkamittiin naa sirreessuu dandeessaa jedheen gaafadhee. San booddee maallaan jedhee qarshii 5,000 kaffalinaan jedhe waan tasumaan daganne jechuudha. Namni gaayidi nama godhu, namni nama gorsu, namni namatti himu baay'ee murteessaadha. Dhugaan isinitti himaa isiniin galle malee wannan akkeettiin wannoo isinii kennaa jiru kun waan gatii kanaan tilmaamu miti jechuudha. Innaa qarshii 5,000 ishiyyuu 5,000 sana iyyuu nan kaffalaati. Akkamitti immoo naa sirreessitaan jedhee san booddee YouTube chaanalii kee, akkaawuntii kee, paaswordii kee waan hundumaa kee naa ergitaanaan jedhee kanarratti xiqqoo al takka bakka abbummaa isaa eeggan of hirkaa baasee deebi'ee chaanalii sana argachuu waan natti ulfaatuuf bakka natti haafuu jedheen badii meeqa balleesseen dogoggora koorraa baraa wanta sana sirreeffadhe jechuudha. Even monetization irratti hangam akkan rakkadhe anatu beeka. Innaa waan baay'ee sin dhibne egaa kana hundumaa keessatti ofii kooti balleessaa barachaa sababi isaas koorsi keetiin kee kennamu fudhachuu waan hin dandeenyeef maallaqa gahaa waan hin qabneef koorsiin biyya keessatti kennamu biyya alaatti kennamu maallaqa gurguddaan kennama jechuudha. Warri biyya keessaa akkuma isin beektan gaafachuu dandeessu maallaqa hedduun kennu. Ani immoo barataadhaa maallaqa sana hin qabu. Biyya alaatti immoo fakkeenyaaf doolaara 50 doolaara 100 minaamidhaan kennu. Kunumti immoo gara biyya keenya birree biyya keenyatti gaafa deebi'u innillee baay'ee guddaadha. Afford gochuu hin dandeenye jechuudha. San booddee ofii kiyyaa almost waggaa 2 guutuu jooree waan hedduu dogoggora koorraa baree experience ta'ee eeggan maallaqan gatee argadhees immoo maallaqan argadhe kanarraa dhaabbadhee koorsiin ammas niin jedhu kana fudhadhee san booddee immoo ijoolleen akka koo yeroo isaanii enerjii isaanii iddoo hin taanetti balleessaa jiran ni fayyada jedhee waan yaadeef sooshaal miidiyaa kanarratti namoonni fedhii qaban koorsii sana akka fudhatan yaada jiru share godheen ture. Isinillee karuma sanaadha kan dhuftanii jechuudha. Na wanti tolatti argamu hin jiru. Wanni hundi isaa aarsaa gaafata, aarsaa kaffaluu qabdu. Garuu immoo aarsaa keessan eessatti akka kaffaluu qabdanii fi maalirratti akka kaffaluu qabdan beekuu qabdu jechuudha. Na kooma fakkeenyaaf iddoo wayii deemuuf yoo yaaddanii iddoo deemuu yaaddan sana bira ga'uudhaa fi dirqama iddoo sanatti namni karaa sana irra beeku wayii isin fudhachuu qaba. Yoo hin taane immoo isin akkuma mataa keessaniin yoo deemuu barbaaddan immoo karaan inni qaxxaamurri isa kam akka ta'e, karaan inni fageenyi, displacement distaansii isa kam akka ta'e hin beektan. Akkasumattiin obbosottoma deemtu sun immoo yeroo keessan qisaasessuu ta'a. Bakka enerjii keessan iddoo hin taanetti facaasuu ta'a jechuudha. Kanaaf egaa obboloota koo dhaamsan isinii qabu koorsii asirratti koorsiin isinii kennu kun koorsii jireenya keessan jijjiiruu danda'udha jedheen amanaa yoo sirriitti irratti hojjettanii jechuudha. Koorsii kana fudhachuu bichaan gahaa miti dedikeeshiniin keessan bakka akka ka'umsi keessan murteessaadha jechuudha. Yoo hin taane akkasumattiin kan tulifaatiidha kan ta'u jechuudha. Kanaaf obboloota koo dhaamsan isinii dabarsu xiiqoftuu ta'uu qabdu jechuudha. Jijjiiramuuf sirriitti iddoo tokko ga'uudhaa fi mul'ata keessan bira ga'uudhaa fi xiiqa'uu qabdu jechuudha. Anaan akkuma jalqaba isinii kaasee xiiqii kana hundumaa keessa kan nagalchee faamilii baakgiraawundii godha jedhee isinitti himeen jira. Mee fakkeenyaa fi magaalota gurguddoo kana keessa jirtu baay'een keessanii mee gamoowwan babbareedoo magaalaa tokko keessa 1000 kan lakkaa'amantu jiru. Makiinaa babbareedoo biraandii ta'an hedduutu jiru. Waan baay'ee sin dhibee sin dhibne waan baay'ee nama gaddisiisu makiinaan mana baay'atu fooqiin mana baay'atu keessaa firra kooti fooqii takka hin qaban. So abaarsi wayii jira yoo ta'e illee abaarsi sun karaa kiyya akka cabuuf cimee hanga dandeettii kooti hanga humna kootii hojjechuutti hin jira jechuudha. Wanti immoo salphaatti argamu hin jiru. Abjoochuun salphaadha. Abjuu sana galmaan ga'uuf immoo aarsaa barbaachisu kaffaluun dirqamaa jechuudha. Egaati obboloota koo akka baraatti jiraatu. Barri keenya kun opportunity adda addaa nuuf qabatee dhufee jira. Opportunity inni nuuf qabatee dhufee jiru kanatti fayyadamuu qabna. Hunda keenyaaf wal qixa kan kennamedha jechuudha. Abboonni keenya dur
dur jechuudha. Dhala isaaniif maal qabu warri biyya keenyaa naannaa keessanitti hin beeku buna faa dhaabuu lafa faa qabu turan akka ammaa kana osoo lafa hin dhumin lafa faa deemaniituti ijoollee dhala isaaniif deemanii qabu turan. Garuu immoo wanti sun amma na waaxaan baasaa qabumaaf yoo jedhan iyyuu immoo lafti qabamu lafi duwwaan jira. Zero kana qofaa iyyuu immoo wannumti sanarra caalaa bu'a qabeessi immoo kam jennee yaaduu qabna. Bara baraan lafa kanarra hin jiraannu ni duuna. Guyyaan borii maal akka nuuf iddee dhuftu hin beeknu. Waggaa 70-60 jiraanna yoo ta'e waggaa 70-60 sana keessaa 30 nyaanne irra yoo ta'e irra deddeebi'ee yeroo baay'ee kanan dubbadhu sa'aatiin tuni amma fayyadamnu kunillee yarattima sana keessaati. Egaati obboloota koo abshaala ta'uu qabdu jechuudha. Waan gootan beekuu qabdu, enerjii keessan eessatti akka baastan beekuu qabdu. Akkuma ani kanaan dura isinii kaasee ture dhugaan isiniin jedha. Faazariin kiyyaa baay'ee tokko baay'ee naman kabaju, naman jaalladhu, bakka akka ka'umsisaa, kutannoonsaa naman fakkeenyummaa guddaa godhadhudha jechuudha faazarii kiyyaa. Innaa baay'ee laffa'ee, baay'ee jooree bakka waan hin jedhee isinitti himu qabu. Amma namoota amma fakkeenyaaf gamoo babbareedaa qaban, makiinaa bareedaa qaban maal jedhee isinii kaasu kana isaan keessaa hanga nama tokko jooreera laffeera jedhee man yaada faazariin kiyya. Garummoo maaf immoo akka isaanii milkaa'oo hin taane ka jedhuu fi addunyaan kun feerii miti. Feerii ta'urra iyyuu darbee immoo aarsaa kaffaluu qofti ga'aa akka hin taane waa nama hubachiisaa jechuudha. Eessatti akka aarsaa kaffaltuu fi maalirratti akka yeroo kee weesti gochaa jirtu beekuu qabdaa jechuudha. Umuriin kee akka dabalaa deemu wanti si barbaachisu sitti acheessa deemaa deema. Gaa'illi si barbaachisaa, mana gaarii keessa jiraachuun si barbaachisaa, makiinaa gaarii qabachuun si barbaachisaa, nyaachuun, uffachuun, waan hundumti isaa umuriin keenya akka dabalaa deemuun wantooti nu barbaachisan sun immoo nutti acheessa deemaa deemu jechuudha. Kanaaf immoo miraakiliin addaa uumamu hin jiru. Dursee sammuu keenya of qopheessuu qabna jechuudha. Gabaabumatti egaa obboloota koo haasaa isinitti hin baay'isu. Koorsiin kun kan inni of keessatti qabatu 5 of keessatti qabata. Waa'ee viidiyoo editingii, waa'ee graphic design, waa'ee content creation, waa'ee YouTube fi TikTok automation akkasumallee muuxannoon qabu akkamitti akkan hojii argadhe akkamitti immoo hojii argachuu akka dandeessan hundumaan isiniif qoodaa jechuudha. Koorsiin kun iddoo kan biraatti meeqaan akka kennamu gaafachuu dandeessu. Jaarraa 21ffaa keessa waan jirruuf ani isin goyyomsuu hin danda'u. Bilbila qabdu bilbiltanii iddoo kamiyyuu afaan Oromoonis afaan Amaarinyaanis koorsii kennamu gaafachuu dandeessu. Viidiyoo editingii bichaan meeqaan akka kennan ni beektu. Kaffaltii isin kaffaltan kun waan xiqqoo ta'eef gatii koorsii kanaa baay'ee salphistanii hin ilaalina. Iddoo guddaa akka isinitti kennitan asumaan dhaamsa guddaa isiniif dabarsaa. Kanaaf egaa wanneen kun amma gabaarra kan jiran viidiyoo editingiin sirriitti barbaachisummaa guddaa kan qabu, graphic designiin sirriitti barbaachisummaa guddaa kan qabu. Viidiyoo editingii gaafa jedhamu viidiyoo waraabuurraa kaasee hanga cut godhanii unnecessary thingii keessaa baasuutti san qofaa midhaan color grade gochuu, text overlay waan jiru hundasaa tokko lamaan osoo hambisaniin isiniif qoodaa. Namoonni akkaataa adda addaan viidiyoon isin jala darbe yoo jiraatan akkasumallee namoonni connection isin rakkisu yoo jiraatellee viidiyoo clear ta'e ofii keessaniin irra deddeebitanii akka isinii ta'utti qayyabachuu akka dandeessitanitti viidiyoo dheeraa sirriitti clear ta'e koorsii guutuu isiniif viidiyoodhaan isiniif hin qopheessa. Nan beeka egaa iddoon biratti baradhetti illee namni keerii namaa qabu hin jiru. Al takka egaa kaffalteen booddee baratteen barattaa dhiistaa namni nama hordofu hin jiru. Garuu akka kanattiin qabaa akkasii isiniif hin qabaadhu jechuudha. Sababni isaas isin maatii kiyyaa kana booddee faamiliidha naaf isinii jechuudha. Kanaaf sirriitti isinin hordofaa, isin garuu kokomsi keessan murteessaadha jechuudha. Sirriitti akka isinii galutti viidiyoo isiniif hojjedhaa, viidiyoo sana irra deddeebitanii shaakaltu. Gaafa wal arginu immoo sirriitti irratti diskas boonaa jechuudha. Tiyoorii miti, PPT'n qopheessanii jira. PPT'n sun garuu waa'ee tiyoorii qofa otoo hin taane akka auto boksiin baaneef gaayida akkan godhutti qopheesse. Kanaaf egaa ammallee irra deebi'ee kan isinitti immoo hin fayyada jettanii nama yaaddan obboloota keessan, firoota keessan kallattii adda addaan iddoo adda addaa jiran biyya keessas haa ta'u biyya alaas gara koorsii kanatti akka feertan irra deddeebi'een dhaamsa koo
dabarfadha. Egaati baay'ee viidiyoo editingii ungate wayyaa haasofnee jirra. Graphic designing immoo graphic design jechuun gaafa maqaa isaa haasa'amu waan guddaa isinitti fakkaata, guddistanii ilaalaa baay'ee salphaadha jechuudha. Graphic design jechuun thumbnail fa'aa kana hojjechuu, poosterii katamaa magaalaa kana keessatti argitan hojjechuu, poosterii churchitti isaa ta'u mana amantaa adda addaaf hojjechuu waan akkasiidha jechuudha. More garuu amma graphic designing irratti xiyyeeffannu kan content creation keenya wajjiniin wal simatu waa'ee thumbnailidha jechuudha. Kanaaf isin YouTube channel mataa keessanii yoo eegaltanii thumbnail mataa keessanii hojjetattu, viidiyoo mataa keessanii waraabduu ofii keessanii edit gootu, script mataa keessanii qopheeffattu, script qopheeffattan sana immoo ofii keessanii gara viidiyootti jijjiirtu, waan jiru hundasaa ofii keessanii waan gootaniif hin barbaachisaa. Kanaaf iddoo tokkotti sana ilaalla. Kana qofamni waa'ee YouTube fi TikTok automation. YouTube TikTok automation jechuun fuula keessan osoo hin argisiisin, sagalee keessan osoo hin fayyadamin akkamittiin viidiyoo namaa fayyadamtanii akkamittiin maallaqa hojjechuu akka dandeessan kan of keessatti qabatudha jechuudha. Kanaaf koorsiin kun koorsii salphaamini waan hedduu of keessatti qabata. Xiyyeeffannoo guddaatti kenna. Sanyiin faca'e tokko ija gaarii godhachuudhaaf sirriitti qabaa gaarii qabaachuu qaba. Yoo hin taane galman ga'u jechuudha. Yoo hin taane ijirraa barbaadamu sun irraan argamu jechuudha. Kanaaf Waaqayyo nama galataan waa godhu akkanan komanne akkanan mufachiisne isin kaka'umsi keessan baay'ee murteessaadha. Koorsii isinii kennuu qofamini mana barumsaa keessatti namni barsiisaa tokkoon baratee walqixa performi hin godhu. Beektu siniyyuu kaka'umsa barataa sanaa irratti kan hundaa'u jechuudha. Kanaaf sanyii tokko immoo har'a facaafne borga nama ija isaa irraa eegnu. Egaa sanyii facaafneen booddeetti kotkotuu qabna, xaa'ootti naquu qabna, aramaa keessaa aramuu qabna, waan hedduu qaba. San booddeedha firiisaa kan irraa eeggannu jechuudha. Kanaaf egaa obboloota koo akkasumattiin akka malee waaqa eeggachuun gaarii miti jechuudha. Dafqinee gatii dafqa keenyaa irratti immoo waaqayyoon kadhachuu. Alleebelee namarra jiru irra ga'uudhaaf aarsaa baay'ee kaffaleera. Guyyaa baay'ee irriba dhabeen jira. Bakka waan hedduudha jechuudha. Waan nu mudate hedduu jira. Kanaaf immoo qophii ta'uu qabdu jechuudha. Namni jireenya mataa isaatiif yoo qabsaa'e maal rakkina qaba. Kanaaf ofii keessaniif qabsaa'uu qabdu jechuudha. Jireenya keessan jijjiiruuf waan yaaddan tokko bira ga'uuf qabsaa'uu qabdu. Guddaan isin jaalladha, guddaan isin kabajaa. Hanga ta'e wayii orienteeshinii kana irratti hintii wayii isin keessa kaa'eera jedheen yaada. Kanaaf egaa jabaadhaa. Yeroo barnootaa gaarii akka waliin qabaannu abdii guddaan qaba. Adaraa hiriyoota keessan afeeruu hin dagatina. Telegram gruupii jiru sanatti illee hiriyoota keessan afeeraa gruupii chaanalii afaan oromoo adda addaa irratti illee liinkii sana sheer godhaa. Ni fayyada yaada. Guddaan isin jaalladha, guddaan isin kabajaa. Bye bye.